أكذا شيطان يجون بربلانكا أبغى أكسمتي إدم أنت وش يا أمني ترى نسرو الدول تيجا بتاع نسرو الدولي نتين تولى أما إني تدامن نسرو يدي يادي برزنا جالس الدولي لا لكن دين برمانعهم دينهم مريضين بلادين الرفقات نما أصوب يهو هذا الوزن دلقا ساترة عبنتي نمت شو نما جهنم يجتو دنديني ماله أما إنسان جهنم نسينا إني مرتشو دنديني مالف ربي قف خوامره مرتشو دندو بالي بكم برضو إيش ما خنا بوجا كاي ساكرة كله جنة سيم دندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تورتو تتغني سلام تانتي توني رخات بكم مسجدت سناجي سوتشا أرجع خنولا شيخ نيجون أنغر تيجا نودك بيبي تكاه أنغر تيه ulang berapa nih biar metuti takah nu berandiem nih akar nu merti ya lama musadi itu uang kana kaisa ira itu nih pembenu kale itu kara gara makana itu temini itu hasau gitu lemari ijan nu makar tulane le itu lah hasau dan tentunya segala itu nu konten itu kaisa kana tuh uang terpesan itu akamane nu gare syekh nu garte dawa bion itu nu titipse nu gare itu mukaddi ale nu kane wana tata itu lagatun lekar ubaram tu pun ubaram dawa sanitin garab itu zambra ajratu akaste hoyo ini itu segala yang itu tapi nagih taate garu alhamdulillah rabbil alamin buta galanya agau arah asgenya duran asgenya unjenne ummanne itu aku mengerti rufanete itu kata rahmat Allah takawa itu nama kana aka ifin farje itu gorudaf ta marab bitin kan marab bitin bani mana qararab bitin bani mana qara ilma namat jechu salaqunne akuma video sanum ralle nutechu namatu efinu tokko amma jechu asmagaya jechu nufutu da wanne timi kan guracha tifutu san subhanallah sheikh jechu amne san siri akam jechu osmana jechu namadura jaraitu mi damaka jara mi deme jechu kan mila kaisa wa kan garte mire akka nini sosone bar wanne san osmani jane kutin jani harka diro dines wanne kana wanne harka minni garte lab chef diro mal mila kana koranje wana 70% itu nare be kadu waguna do itu challa koranje tu abdi kana darbe abdi visa ko sani wana jaibati garu jarris jechun dubar warre kachun akana sire namato chukun warre hasda festir mo ya tukun diro rabbi birata kamire والله يا سبحان الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ من الجماعة هنيرة هجرات إن شاء الله الحمد لله جرو نمني قرتي أصوني في وهي قرتي قدو شيطانات ندلقو ديزي مش أولان راقا فتاجا ربي كي قرتي رسول الله عليه الصلاة والسلام مالف إيسان كيس أجي دبرنيتو بدينا ساني تفجأني قرار ربي در رامقاني رزقين ساني اللي نكالا كانت بركان قبضو عمرين ساني حاجراتو ملي هنكا جراتن أسرتي جمعتون ساني كارشي سانتو تمولا دمالي وان شيطاني تفكيسي باشي سانتي شيطان كارشي ساني تيمي ايسي تفكيسي مالي بركان سين قبضو في جمعتون سين قبن نجين قبن يبياتي garuu haa ta'u namni osoo nii fi waa'ee shayxaana sanitti hojjechuun kunne wanni xixiqqishoon gartee ollarraa gartee rabbiin irraa nama gaafatu sanuuhu rabbi biratti adaba qabdi. deebi'ii guddoo kanatti chokutuun saatu bar rabbi bira hanga gartee dheetti dhiyaachuu dhiisi. Warmajaan nuti kasan. Bar gaafiin qabu akka jechuu fooyya'u. Isa warmajaan nam. Bar nama kana beekadhu nuti murteessuu hin dandeenyu isma kun jahannam seenennee nuti waan murteessuu hin dandeenyeefi jahannam enne nama kanaas murteessinuuf ammoo adeemsi isaa kanuma achi namni jechuun waan badduu dalagu namni jechuun waan khayrii hin qabne dalagu namni jechuun siirii jechuun miskiin akkasaa godhu namni kun jechuun rabbi yaa'ii waan qabajee kan rabbi jechuun rabbi waan kana wayi fedhaare shirkii fedha wayi fedhaare abadan jaalatu ni beekama as bare ni beekama namni shaytaanatti fakkeessa malee warumaasaa baatee nama nuti jennaani garuu rabbiin gartee isuma kanaa guyyaa keessaa gara galchee Kaburrahim ni arama. Shoo gara galee. Eeywa. Jechuun tooybatee. Badii kanaatiin godhe yaa rabbi ni beekamre. Yaa rabbi jechuun na araarame jechuun yoo isaan jechuun soomanii dhiyaate. Maali? Kan rabbi gargalanii jechuun. Sirriidha. Akka tooyibbuun taate. Bareeda. Yoo katti hin deemte rabbiin araaramaadha ni araaramaaf. Ni araaramaaf. Ni araaramu jenne. Ni araaramaaf. Garuu ammoo nuti wanni inni kun dalagaa isaa irra dhaabbanneeti namtichi kun nama jahanname jechuu dandeenya malee ammoo inni san jahannamni seenaa inni murteessuu hin dandeenyu. Maaliif? Rabbi qofa kawaamuree murteessuu danda'u malee. Beekama bareedu. Isuma kanaa guyyaa keessaa gara galee jannata seenuu danda'a.
ربي غفور رحيم Wanti bara harreetuma jechuun bara akkan godhaniif akka gartee nama uummata mata kana ميت على جيران كان عنو keessaa akka gartee sanaa kana keessatti jechuun والله سبحان الله الله kun أكبر siiriitti godhanii kun siiriitti godhanii kun siiriitti godhuu kuni wanni kun jechuun waan maleedha وان فكرت silaa irraa ifee ganii وان irra فكرت bareeduudha ربي اللي نجارني rabbumaatu nama rasaqa رزقي سابر حسن rabbumaa seeqannaa عمري silaa زاد waan kana filaa dhiisanii jechumaan waan kana بلال نما وان انتاني تاني دلو بفتي ساعتيس قمتون قبضو إفان bara قبضو ma isaan dhumanii hoyi سبحان الله bara isaan nama nutti siira hojjetanii nuti ammoo namaaf dhaabannee nuti mirga dhala namaa kanaaf dhaabannee beekadhu nama rakkatee kanaaf dhaabannee beekadhu nama wattu godhan kanaaf dhaabannee beekadhu maaliif hanga jirru jechuun yoo nama kanaa dhaabannee yoo kadhumnu ta'e illee bara kun gawwaadha alhamdulillah rabbil alamin osoo nama keetii dhaabbattu osoo karaa gattee nagaa karaa jechuun bareeda karaa rabbiin fedhu jechuun dhaabbannu yoo dhumnellee nagaa qabna beekadhu karaa jiriiraarra nama oofu karaa dhugaatii irratti waan fokkottu dheetee dhugaa namatti himsan irra caalaa namaati irra fokkottuu namaa osoo beekuu waa dalaguu sani osoo beekuu waa nyaachuu sani osoo beekuu waan hin taane atanga jira waan khayrii dalaguu fi nama bireechuun waan babbareetuun takkaawoo karaa nama fayyaa bees gargaarte kayechuun waa ta'es bira dhaabbatte yoo biruma dhaabbatte karaa biitti yoo osoo dhaabbattuuf illee tuute rakkoon qabu sanumaatu bareeda nama fakkaate. Mush bira dhaabbachuun numaatu dachaadhaan galata qabdaa hoyi. Mush akhlaaqa gaarii namaa deebisuutu rabbi biratti sunnaadha galata qabdaasi. Suwaaba guddaa qabdaasi. Akhlaaqa gaarii namaa deebisuu deebisaa gaarii namaa deebisuu yoo niifi dadhabdee jechuudha. yoo dandeessee nama bira dhaabbatte inumaatu rabbiin suwaaba si katabu ati kan beeyne rabbii bira darajaa qabda. Nuti abdii murru qabu nama bira dhaabbanne malee miskiina bira nama dhaabbanne malee nama Oromoo bira nama dhaabbanne malee abadan abdii murru fuula keenya duratti jechuun galatatti qabda fuula duratti jechuun nama akka ta'u maa bineensaan taa'e bira dhaabbanne boo hanga jiru waan ta'ame halaqaa haaliqaatiimi uumaa rabbiitii bara. متر ما وطني دوما الحمد لله رب العالمين الحمد لله تلين كيساتون ربي نباسه ربي وجين سبب قاعدون المرة ما تون سيوجين كيسابانه نجتانه الحمد لله يجون فينه كروا يجون كام مهنا تكسوار دكوا دوام قاكون وانت ترتيبان يجون ترتيبان فيان واني تلاقي يجون وقت فيرم ناس رسالة دوينه ما جرسانو يجون mana gamu akkam manaan geessanii si amma kayinu akkam jirtanii jennees laawwachuun dirqama maaliif gaa illeen telefoon nu dhahee kaachuun galchinillee nu jenne gaashee hawwannin sun juu beeta dhiiroo jarri kun kaachuun eessa ga'anii dhiiroo maqaa hin hojii qotan gaasii jalaan maqee moo dhiiroo hojii galchanii gartee diinee fi gartee Nasruu dawwaltee gaafata hojii galchanii jechuun Nasruu dawwali nittiin dawwalaa sumaa gabata nittiin dawwalaa sumaatu gaafatee aboo jaratan jechuun manaan geessemi jaratan jechuun hojii takka hedduu takka jechuun narratti lafanii nu biratti lafanii mana kana keessatti akkas taanee turre nama jaboodha nama najjabooti alhamdulillah rabbil aalamiini manaan geessan gartee akkasitti raadha keenya maaliif jechuun manumaan geessanu diinummaanuu sagalee isaatiin akkanaan nama dubbate dhufatti jechuun mana isaa tokko garsan dubbatee jechuun fiidumaa marii akka irraa gartee nagee teemoo fayyaa teemoo akkamii ta'etu daawwata Oromoon akkasitti arguutu bareedaadha jechuuf hin jee insha Allah daawwattoota keenya jechuun isaan hundaa rabbiin nagaa haa godhu nutis nagaa taanee jirra galchaa inneeti karaa gartee manaa qotanii diineen sanfaan gaa duraan hedduu takka laafate amma alhamdulillah jechuun naafanii jechuun fayyinee jirra gootaa galanii haa ga'u baga du'aa nu gootanii du'aan teessan hedduu takka dalagdi itti dha'u jira gaa Nasru shaamaa du'aa Salaam alaikum Nasru nagaa Kan alhamdulillah ijaarsa manaan keessa moo akkami Yaabon yoo tolchite gaa waan gaarii goote alhamdulillah tolchite manumaan geessee akkas waan sanuu gooyaa jaafii gammachuudha. waan gaarii ture Yaaboo galatoome wallahi galatoome alhamdulillah akkanatti gurra gammachiisa qaadeeroo gammachuu kana dhageessisa qaa.
Yaa boo tolchite qaban nuti dhaabbatu jirti qalbii nuti dhaabbatee dhiira gurbaan kun tureeti karam make moo ijoollee mana wangeetii akkama godhee dhiiroo hiyyeetii yaaddee barsanaa keessatti dawwale. Naa nagaan galche diinee bar manaan gahu viidiyoo bareetiin bilaadeen. Aboo waan gaarii tolchitee waan gaarii daleeyde. Amma kan bilaabalaan fayyadu. Aboo alhamdulillahi rabbil alamin fayyaami booti alhamdulillahi fayyuma isaanii tan wal faana rabbiin gartee itti fufuufi diineedhaas baga rabbiin gartee manaan geessee akkasitti viidiyoo irraa martee waan gaarii goote moo galatoometillee ni ta'eeti amantii rabbiiti amaanaa bagaan geesse. Yaa sheekh alhamdulillah suma rabbiin bin waadee wallahi rakkoon eeggataa fi tolchee kana gaafaysu turre sana gargaarsa rabbiitiin mucina dhaabbattee hangalumaan tokkummaa taasisu guduu waan jabaadha. Yaa boola kiiraasii maatii gurbaan sanis barballoo as keessa rakkatee baase jee dhufee barballoo gargaaruudhaaf asitti hafuusaa kan gartee mana isaatirraa santuna yaachisee ka amma wayyaawee fayyaa isaa tanaan fuutee mana galchuun gammachuu jechuufiin gartee alhamdulillah galatoomi siin jaa. Inshallah. Aboo galatoomi ayyee boqotu fayyaadhaan qotu ayyee rakkoon boqotu. Aboo bara qotu beeti hundaafuu qawal marinne ati rakkoon qabu qo. Ayyee adagee arrabbi si hafi boqotu ati isaa galatoomi. Galatoomu ka maasha Allah. Gaarii dalagee boo maasha Allah. Galatoomu galatoomu. Ayi. Egaa sheekha huccuu waan gaariidha maaliif akkatti tureen egaa hubachuunis gaachuun daawwattoota keenya jechuun alhamdulillahi egaa nagaan galanii kun viidiyoo takka hojii waraabneetiin biraachuun karaa keessan geessee mucuu jee diinesi inshallah jechuun rabbiin nagatti haa ta'u alhamdulillahi nutis nagaa nutti haa ta'u isinillee rabbiin nagaa sitti haa ta'u inshallah gaa jechuun nasruun gaa dhufattiin jira jee egaa mee jechuun waan dhufuunis gaa ilaalla garuu dhufee galchaa fi akkana jechuun jira. Surra kun qabu yoo galchuu taate walumaan si galchina malee. Hundaa waa dhufu waa. Akkanatullee si gallakkisuun hin ta'u. Akkanaa miti hundaafuu mee ilmaan waa dhufu laal. Ilmaan waa dhufu. Rabbi nagaa isumaa waa fidu. Amma na gammachiisu waan irraa hin barte. Leegumaa isumaa waa fidu jaabar. Maaliif jaruma sanuu gartee kabajaan gammachuun bakka teenya tahee geessee mana galchuun isaa. Maasha Allah wallahi. Fayyaatti haa ta'u isaasi. Itu takka jechuun alhamdulillah daawwattoota keenya jechuun gaa hedduu takka jechuun gammannee irra jechuun gammachuun tayyituun jechuun gaa akkasii isinis gammaddan jechuun nutis abdii qabna hedduu takka nutis illee gammannee egaa anis fayyee jechuun gaa hiriyoonni kiyya jechuun diinee fi jechuun gaa michiinis akkasii fayyuunsan ijoolleen tiyyaas gaa alhamdulillah akkasii nu fayyuunsan hedduu takka gammannee isinillee ni gammaddanii gaa akka gammaddan gaa abdii guddoo isinirraa qabna gammada bakka gammaddanii jisin gaa nuti illee gammannee gammachuu hanga hin jedhamne gammannee fayyuu keenya sanii fi jira keenya sanii gaa namni hundi bakka jiratti Rabbiin nagaa taata'u isinilleen bakka jirtanii gaa Rabbiin nagaa isin taata'u sheekha keenyas Rabbiin nagaa ta'ee umrii Rabbi adeeressu maatii fi waatii isaa keessatti chunga Rabbiin nagaa ta'ee jechuun fayyaas ta'ee jechuun umrii isaa adeeressu inshallah chunga sheekha keenya kana jechuun hedduu tokko jechuun du'aa godhaa fi yoo galataatellee jechuun wajjuma galla malee jechuun gaa asadii isin deemu hanga jechuun manallee barbaadannee jechuun gaa walumaanuu jechuun mana kanallee irraa jijjiiru takka wanyu hanga gattee manuma kanaa jechuun gaa halli walumaanuu itti goonee jechuun akka gaa sheexaan jechuun balbalanga baanee goone akkasumatti deemu an ta'uu sheekha qabnee jira daawwattoota keenya jechuun isinillee warri gartee balloo manatti dhiisanii sheekha isin diloo jechuun warri jettan egaa akkasumattu nuti gaa hara keessatti waan ta'u qopheessanii jira inshallah jechuun booda harkuuf teessanii inshallah daawwattoota keenya jechuun assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.